Tole nagaan araarri jaalalli waaqayyoo waaqa jiraata. Qixa mana safara haala jirtan hundumaa keessatti isiniif haa baay'atu. Jaallatamoo kabajamoo obboloota koo hafuuraa hawwituu jalatti kan argamtan hundumaa keessaniif nagaa waaqayyoo haa baay'atu isiniin jechuutiin jaalladha. Gooftatti kan jaallatamtan maatii waaqayyoo akkam jirtu gooftaan haa eebbifamu. Waaqayyootiin gargaaramee eeggame nagaa guddaa irra hafaa kan ta'een qaba. Maqaan waaqayyoo isa jiraata bara baraan galateeffamu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Waaqayyo gargaaree jennaan waan hundumarra hafnee oollee jiraannee warra waaqayyoon galateeffatan warra waaqayyoonis barbaaddatan warra araaras argatan warra yaada garaa isaanis geeddaratan warra mootummaa waaqayyoof qopheessan ta'anii maqaan waaqayyoo isa jiraata haa kabajamu haa eebbifamu jechuutiin jaalladha. Tole egaa obboloonni na jajjabeessaa laayik sheer koomentii gochaa jabaadhunaan jecha jirtanii waaqayyoon ni jiraatan bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Ammas yuutuub chaanaalii koo hawwituubii subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'a na jajjabeessaa na bukkee dhaabbadhaadha. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu gatiin keessan guddaa haa ta'u. Guyyaa har'aas immoo sagalee waaqayyoo isa jiraataaf isa qulqulluu ta'e walii wajjiniin hin nageenya. Yesuus keenya bara baraan gooftaadha. Macaafa keenya keessaa iddoo tokko dubbifanneetu waan waaqayyo nutti dubbatu ilaalla. Maqaan waaqayyoo isa jiraataa eebbifamu. Macaafa Daani'eel raajicha boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irra kan jiru kaaseenan dubbisa akkana jedha. Yommus Daani'eel caaffatichatti milikinni akka godhame beekee gara mana isaatti mana isa keessaa gara kutaa isa mana irratti qaawwi isaa gara Yerusaalemitti garagalee banamee jirutti ol ba'e. Akkuma dur guyyaatti si'a 3 gochaa tures waaqayyo isaa dura jilbeenfatee in kadhate galatas isaaf in galche. Yeroo sanatti namoonni sun wal gaanii dhufanii Daani'eel utuu kadhatuu waaqayyo isaa biraas araara utuu gaafatuu argatan. Achumaanis mooticha duratti dhiyaatanii waa'ee ittisa isa biraa ba'ee sanaaf yaa mootii namni guyyaa 30 kana keessatti gara kee duwwaatti malee gara waaqayyo tokkotti yookiis gara namaatti kadhata tokko illee dhiyeesse boolla leencotaa keessa akka buufamuuf ittisa ba'etti milikkita gooteetta miti jedhan. Mootichi immoo deebisee dubbichi akkuma seera Meedonii fi Faares isa hin kaafamne sanaa jabaateen dhaabata jedhe. Yommus isaan mootichaan Daani'eel inni yeroo biyya Yihuudaatii booji'aman keessaa warra biyya Yihuudaatii booji'aman keessaa sun abboommii kee ittisa ati milikkita itti gootes hin ulfeessu yaa mootii kadhata isaa guyyaatti si'a 3 in dhiyeeffataa jedhan. Mootichi kana yommuu dhagee baay'ee in jibbe yaada isaa Daani'eelin oolchuu irra kaatee hamma biiftuun lixxuttis karaa ittiin isa baasu barbaadutti in dhama'e. Kana irratti namoonni sun wal gaanii gara mootichaa dhufanii mootichaan akka seera Meedonii fi Faaresitti ittisa yookiis abboomiin dhaabbataan mooticha baasu tokko geeddaramuu akka hin dandeenye beeki yaa mootii jedhan. Yesuus keenya bara baraan gooftaadha. Maqaan waaqayyoo isa jiraataa haa eebbifamu. Maal jedha sagalee waaqayyoo kutaa kanarratti? Waa'ee Daani'eel jechuudha. Mata duree namni kadhataa in oola jedhu. Namni kadhataa in oola jedhu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kutaa kanarratti jalqaba irratti Daani'eel irratti ka'ani. Daani'eel irratti maaliif ka'an jenne yoo ilaalle Daani'eel nama kadhataatiin Daani'eel nama waaqayyoon barbaaddatudha. Daani'eel nama waaqayyo isa jiraataa waaqessudha. Sababii kanaaf inaafaniitu immoo namoonni maal godhanii jalqabuma isaa yoo ilaalle boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasnee yoo dubbifanna ta'e maal arganna kutaa sana keessatti ani garuu lakkoofsa 10 irraa hin kaasee dubbisee isin immoo dubbifachuutii dandeessu. Daani'eel irratti inaafamuu isaa jedha boqonnaan 6 suni.
Egaa maaliif Daani'el irratti hinaafanii waan inni waaqayyoo isa jiraata duwwaa waaqessuufi. Daani'el nama booji'amee biyya kana keessa jirudha jechuudha. Garuu Daani'el nama gaarii, nama waaqayyo sodaatu, nama waaqayyoon barbaaddatu ture. Maqaa waaqayyo isa jiraataa haa kabajamu. Kanaafi Daani'el itti hin hinaafani. Maaliif waaqayyo waaqessaa? Maaliif waaqayyo isa jiraataa kana duwwaa amanaa? Maaliif jedhaniitu itti hinaafani. Daani'el garuu balleessaa tokko hin qabu jechuudha. Waaqayyoon isaa kadhachuu irraan kanaaf. Egaa gaafa kana maal jedhanii ajaja tokko baasanii hamma guyyaa 30tti namni mootiidhaan jalqabatti mootiin akka bifa qirixamaa hojjisiisee namni hundumtuu akkasatti sagaduuf godhani. Erga kana godhanii immoo namni bifa qirixamaa kanatti amma guyyaa 30tti namni bifa qirixamaa waaqatti tolchite kanaan alatti waaqa isaatti yookiis immoo gara namaatti kadhata isaa dhiyeeffate boolla leencaa keessatti gadaa darbatamu jedhaniitu ajaja baasani. Isa kana baasanii mootitti dhiyeessani. Mootiin immoo haa ta'u jedheetu mallattootiin cufe. Yesuus keenya bara baraan gooftadha. Gaafa kana gaafa mootiin ajaja isaatiin mallattoo isaatiin cufu kana namni mallattoo kana diige yookiis immoo namni mallattoon kun mallattoodhaan cufameera waan ta'eef banamuu, jijjiiramuu, geeddaramuu tasa hin danda'u. Kanaaf garuu namni seera kanarra darbe immoo maal ta'a? Afaan leencotaa keessatti gad darbatama. Leencaaf wanti laatame hin jiru. Leenci beelaadha. Leenci waan namoota yakka qaban sana, namoota waa balleessan sana keessatti gad darbatu isaan nyaatee jiraata jechuudha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Daani'el garuu foonsaa olfatee lubbuu isaa immoo balleessuu hin barbaanne. Kanaaf maal godhe? Yeroo hundumaa gara waaqayyotti kadhata isaa dhiyeeffata. Yeroo hundumaa gara waaqayyotti bu'a. Yeroo hundumaa gara waaqayyoo barbaaddata. Guyyaatti si'a 3 yeroo isaa kennee fuula waaqayyoo tura. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Egaa ammas maal godhe? Gaafa ajajni kun ba'u, gaafa murtiin kun murteeffamus dabalee maal godhere? Ammas waaqayyo isaa akkuma kaleessa dheengaddaa sanatti ittuma caalee kadhate, ittuma deddeebi'ee kadhate. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Silaa maal godha Daani'el? Sodaatee yaada garaasaa keessatti illee kadhata. Sodaatee silaa maal godha? Waaqayyoon jilbeenfatee kadhachuutii dhiisa. Garuu Daani'el akkas hin goone. Jara kana sodaatee waaqayyoon immoo sodaachuu hin dadhabne. Ilaa Yesuus keenya bara baraan gooftadha. Kanaaf maal godhe Daani'el? Ammayyuu kadhata isaa waaqayyumatti dhiyeeffataa jira. Ammayyuu kadhata isaa fuuluma waaqayyootti deddeebi'aa jira. Yesuus keenya bara baraan gooftadha. Ammas maaluma godhe? Ittuma fufee waaqayyoon kadhate. Gaafa kana maal godhe? Ammas dhufaniitu mootiidhaan akkas jedhaniin. Yaa mootii jedhaniin. Caaffanni seerri tumame suni namni seera sana cabse amma guyyaa 30tti namni bifa qirixamaa kanatti hin saganne waaqa isaatti qofa kan sagadu maalli akka ta'u murteeffameera miti jedhanii gaafatan. Eeyyee caaffatichi akka caaffata seera Meedoonii fi seera Faares isa hin geeddaramneeti jedheetu mootiin maal godhe? Isaaniif deebise. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaaf maal godhe Daani'el? Ammas sodaatee hin dhiisne. Akkuma kaleessa dheengaddaa hin argani jechuudha. Isa Daani'el ol galee waaqayyoon isaa kadhatu sana hin argani. Gaafa argan sanas Daani'el sodaatee hin dhiisne. Ammas akkuma kaleessa dheengaddaa sana ittuma fufee jechuudha. Maqaa waaqayyoo isa jiraata haa eebbifamu. Warra foon ajjeesanii lubbuu homaa gochuutiin hin dandeenye sana sodaachuu dhiisetu waaqayyo isa fooniif lubbuu ajjeesee qililleetti gad darbatu sana sodaatee isa duwwaa kadhate. Yesuus keenya bara baraan gooftadha. Kanaaf utuu inni waaqayyo isaa kadhatu maal godhanii hin argani. Ammas dhaqanii mootitti isa yakkan. Kanaaf mootiin gaafa dhagee hin gaddee maal godhee? Nama kana Daani'el immoo hin jaalata ture mootiin. Kanaaf Daani'el inni oolchuudhaaf baay'ee dhame. Gaafa kana maal godhe? Ammas irra deebi'aniitu mootiidhaanii maal jedhaniin? Ammas caaffanni kun akka hin geeddaramne beekta miti jedhaniin. Beeki yaa mootii jedhanii lakkoofsa 14 irratti fi 15 irratti hin arganna jechuudha. Kanaaf maal godhanii? Daani'elin ammeessanii. Lakkoofsa 16 irratti gasinne yoo dubbifanne Daani'elin afaan leencaa keessa gadi buusanii hin darbatan. Afaan leencaa keessatti afaan leencatti gaafa gad darbatanii maaliif darbatame Daani'el?
sababbii waaqayyoon kadhatu duwwaadhaaf lolame. Kanaaf gaafa boolla kee leencatti gad darbatame garuu leencaaf wanti laatame hin jiru. Leenci waan nyaatee itti Daani'eliin dagatu hin qabu. Garuu afaan leenca beela'aa keessatti boolla leencatti gad darbatameera. Kanaaf inni amma nyaatama amma du'a jedhanii galgalatti gad darbatanii bulchanii inni achuma keessa bule. Ganama mootiin maal godhee afaan sodaatiin naqeetu yaa Daani'el hojjetaa waaqayyoo ittiin jedhe. Haaleluyyaa. Lakkoofsa 20 irratti nan dubbisa akkana jedha maqaa Yesuusiin. Gara boollichaa isa lakkoofsa 19 irraa kaaseen dubbisa. Ganama akkuma lafti bari'een mootichi ka'ee ariitiidhaan gara boolla leencotaa dhaqe. Gara boollichaa isa Daani'el keessa ture yommuu dhiyaate immoo sagalee yaaddootiin yaa Daani'el hojjetaa waaqayyoo jiraata. Haaleluyyaa. Yesuus keenya bara baraan gooftadha. Yaa hojjetaa waaqayyoo isa jiraataa eenyumisayyuu. Haaleluyyaa. Yesuus keenya bara baraan gooftadha. Yaa hojjetaa waaqayyoo yaa Daani'el. Hojjetaa waaqayyoo isa kamii? Waaqayyoo isa jiraataa. Waaqayyoo inni ati ittuma fuftee isa amanattu si oolcheera reedheen. Waaqayyoo inni ati maal gootu ittuma fuftee amanattu si oolchuu danda'eera jedheen. Mootitu jedhaan. Daani'el immoo maal jedheeni? Yaa mootii kuma mooyidheen. Yaa mootii kuma mooyi. Waaqayyo inni nama nadhullee na oolchuu danda'eera afaan leencataattiin jedhe. Afaan leencataa maal godhe? Cufsiiseetu na oolchedheen. Haaleluyyaa. Yesuus keenya bara baraan gooftadha. Ilaa obboleettii koo obboleessa koo gaafati waaqayyoof jiraatte, gaafati waaqayyoon duwwaa sodaatte, waaqayyoon duwwaa amanatte, waaqayyoon duwwaa barbaaddattu. Isuma kaleessa si hadheessitu deebi'ee ulfina siif laatee waaqayyoon isirratti kabaja. Ilaa Daani'elii hammeenya hin qabu. Garuu mootiin kaleessa sin hammeessini. Har'ammoo maal jedheeni? Dhufeetu yaa hojjetaa waaqayyoo dheen. Yaa hojjetaa waaqayyoo yaa Daani'el. Waaqayyo isa kam? Waaqayyo isa jiraata jedheen. Waaqayyo inni ati ittuma fuftee amanattu. Waaqayyo inni ati ittuma fuftee hojjettuuf suni si oolchuu danda'eera afaan leencotaadheen. Daani'el immoo maal jedheen? Ooleera silaa waaqayyo na gargaareera silaa dhimma maalan qabaa miti jedhee mootitti akka barbaadeen haasofne. Mootiin arrabsine. Jechaan barbaachifne mootiidhaan hin jenne. Haaleluyyaa. Utuu nuyi har'a maaliin jenna ture sila? Yaa mootii jennaani anallee waaqayyo na oolcheera. Akka keesseete waaqayyo gaariidhaan situ hamaadha malee jechuu ni dandeenya. Mootiyyuu deebisnee arrabsuu dandeenya. Maaliif jennaan olleen raka waan jabina keenya nutti fakkaata jechuudha. Yesuus keenya bara baraan gooftadha. Daani'eliin kan oolche garuu nama kadhataa ta'uu isaati. Nama waaqayyoo ta'uu isaati. Inni dursee dhimma isaa waaqayyotti himate. Otoo qorumsi hin dhufin, otoo lolamni hin dhufin, otoo ari'atamuun hin dhufin, otoo jibbamuun hin dhufin, inni dursee dhimma isaa waaqayyoo harka buufate. Haaleluyyaa. Yaa nama dhimma kee waaqayyoo harka buufatte, yaa nama galmee kee maqaa waaqayyootti waamte, yaa nama rakkina keetti waaqayyoon dabarsite, siif abdiin jira hin oolta. Eeyyee yaa nama kadhataa bara hamaa keessatti moo'icha argatta. Yaa nama kadhataa bara dhaloonni du'anitti ati oolta. Namni kadhataa waan hundumaa mo'atee darba. Kadhanni balbala hin banne hin qabu. Balbala kamiyyuu kadhanni hin bana. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaaf ittuma fufii kadhadhu yeroo hundumaa. Haalli yoo mijates haalli yoo mijachuu baates afaan lama waaqayyoon galateeffadhu ka'i. Ganama gaafa lafaa kaatu miidiyaatti hin ka'in. Ganama gaafa lafaa kaatu oduutti hin ka'in. Uumaa kee galateeffadhu. Karaa kee jireenya kee waaqayyotti kennadhu darbi. Waaqayyo immoo dhimma keettisiif darba. Waaqayyo immoo rakkisaa keettisiif darba. Waaqayyo immoo isa dhoksaatti sirratti xaxamu sana si oolcha. Kanaaf waaqayyoon kadhadhu gaafa lafaa kaatu. Gaafa raftu, gaafa adeemtu, gaafa hundumaa waaqayyoon kadhadhu. Ilaa Daani'el guyyaatti si'a 3 waaqayyoon kadhata. Jireenyi isaa waaqayyoof ulfina kenna. Lapheessaa yaadni isaa waaqayyoo wajjin jira. Kanaaf maal ta'e Daani'el in oole. Maqaan waaqayyoos Daani'el irratti hin kabajame. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaaf mootiin akkas jedheeni ka. Yaa Daani'el hojjetaa waaqayyoo. Waaqayyoo isa jiraata.
waaqayyo inni ati ittuma fuftee amanattu si oolchuu danda'eera jedhe. Yaa mootii kuma mooyi waaqayyo inni nani ittuma fufee amanadhu na oolchira ittiin jedhe. Afaan leencotaa cufee na oolchira ittiin jedhe. Haaleluyyaa Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Waaqayyo immoo waaqayyo ergamaa isaa ergee afaan leencotaa cufee na oolchira. Kanaaf isaan ana hin miine. Anoo isa duratti mudaa malee nan argame. Si durattis yaa mootii daba hin hojjenne jedhe. Ooluu isaatiif mootichi baay'ee gammade. Daani'el boollicha keessaa akka ol baafamu abboome. Kana irratti Daani'el boollicha keessaa ol baafame. Waaqayyo isaa amanate waan tureefis miidhamni tokko illee irratti hin argamne. Mootichi abboomnan warra Daani'elin hamatan sana fidanii dubartoota isaanii fi ijoollee isaanii wajjin boolla leencotaa keessa buusan. Garuu utuma isaan boollicha keessa lafa hin gahin leenconni qolatanii lafee isaanii caccabsan. Haaleluyyaa Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Ilaalika Daani'el maal ta'ee oole? Waaqayyo sababii kadhatuuf oole. Amanannaasaa waaqayyo isa jiraatarra jira. Amanannaasaa dandeettii isaa miti. Amanannaasaa jabina isaa miti. Inni waaqayyorra amanannaasaa godhate. Inni yeroo hundumaa waaqayyoof ulfina kennuu jaallate. Ani mudaa waaqayyoo koo duratti mudaa kan hin qabne ta'ee argameera. Yaa mootii si durattis mudaa hin qabun ture jedhe. Haaleluyyaa. Eeyyee Daani'el nama mudaa hin qabne ture. Kanaaf waaqayyos isa oolchira. Waaqayyo maqaa isaa eebbifamu. Ilaa mootiin maal godhe yeroo kanatti Daani'elin afaan leencaa keessaa boolla leencaa sana keessaa ol baasise ajaja baase. Warra Daani'elin kaleessa ammeessa sana immoo maal godhe? Fidaatti darbadhaattiin jedhe. Abboota manaa isaanii, dubartoota isaanii, ijoollota isaanii boollichatti gaafa gad darbatanii otoo isaan lafan ga'in leenci qilleessa irratti isaan qoroxxomee isaan caccabsee nyaate. Haaleluyyaa. Namni jal'ina hojjetu, namni hammeenya hojjetu, namni dhugaa malee namarratti ka'u dabarfamee kennama. Namni garuu qajeelummaan fuula waaqayyoo, araara waaqayyoo barbaaddatu in oola. Namni waaqayyo isa jiraataa duwwaa sodaatu in oola. Namni waaqayyoon kadhatu bara hamaa keessa in oola. Jal'oonni garuu guyyaa tokko akka tasaa badu. Utumatti tolee fakkaatanuu, utuma bifa bareedanuu, utuma boonanii jiraatanuu guyyaa tokko garuu akka tasaa dhabamu. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaaf maal ta'arree qilleessa irratti qolataman. Qoroxxomee isaan caccabsee isaan nyaate lafee isaanii caccabsee utuu lafan ga'in qilleessa irratti isaan qolateedha sagalee waaqayyo. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Kanaaf lakkoofsa 25 irratti immoo akkana jedhe. Kana booddee Daariyoos mootichi warra guutummaa lafaa irratti jiraatan, warra saba garaa, warra gosa garagaraa, warra afaan garagaraa dubbatan hundumaaf caafe. Yesuus keenya bara baraan gooftadha. Maal godhee mootichi caaffata caafe deebise. Caaffata caafe. Warra kamiif? Warra afaan garagaraa dubbatan, warra saba garagaraa ta'an, warra biyya garagaraatiif dhufaniif caaffata laateef. Caaffata maal jedhu? Waaqni inni Daani'el duwwanaa sagadamu, waaqni inni Daani'el qofti haa waaqeffamu jedhe. Akkana jedha lakkoofsa 26 irratti. Nagaan isiniif haa baay'atu. Kunoo ani abboommii baaseera. Namni guutummaa mootummaa koo keessa jiru waaqayyo isa kan Daani'el haa sodaatu. Isa duratti haa hollatu. Inni waaqayyo jiraatadha. Bara baraan dhaabbata. Mootummaan isaas matuma hin balleeffamu. Barri mooticha isaas dhuma hin qabu. Inni oolcha in of galchas. Inni bantii waaqaa keessatti lafa irratti milikkitoota in agarsiisa. Dinqiiwwan in hojjeta. Daani'elin harka leencotaa keessaa in oolche isaaniin jedhe. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Bara Daariyoos mootichaa fi bara Qiroos mootichaa Faaresii fi Daani'el kanaaf jireenyi wal in qixxaateef. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Ilaakame gaafati waaqayyoon kadhattu ofii keetii in oolta.
waaqayyoof ulfina illaatta. Dhaloota kan biraafillee fakkeenya taata akka maal godhan akka dhufanii waaqayyoo keetiif sagadan. Ati garuu waaqayyoof jiraadhu. Ati garuu waaqayyoof adda ba'i. Ati garuu waaqayyoof sodaadhu. Maqaan waaqayyoo sirratti kabajamu. Bara hamaatti hin oolta. Dammaqi waaqayyoon kadhadhu. Dhaloonni kadhata qaban hin oolu. Dhaloonni fuula waaqayyoo barbaadatan hin oolu. Dhaloonni foossaaniif iddoon laanne, dhaloonni ulfina waaqayyoof jiraatan hin oolu. Haaleluyyaa. Kanaaf waaqayyoon kadhadhu. Hin rafin, hin dadhabin, hin mugin, hin dhibaayin. Waaqayyoon dammaqii kadhadhu. Waa'ee kee irra darbitee dhaloota fiyyuu hin oolchita yoo waaqayyoon dammaqxee kadhatte. Kanaaf isa lubbuu ajjeesee foonis walitti qabee qililleetti ibidda bara baraatti gad darbatu waaqayyoo sodaadhu malee nama foonii isa foon ajjeesee lubbuu moomaa gochuu hin dandeenye sodaatin. Daani'eel kun otoo warra foon isaa ajjeesan warra leencotatti gad isa darbatan sana sodaateera ta'e ofii isaas hin oolchu. Maqaan waaqayyoos biyya hundumatti nama hundumatti saba garagaraa sanatti akka beekamu hin godhu ture. Yesuus keenya bara baraan gooftadha. Kanaaf Daani'eel sababii maaliitiif ooleree? Sababii nama kadhataa ta'eef, sababii waaqayyoon kadhatuuf, sababii mootii durattis waaqa durattis mudaa kan hin qabne ta'ee argameef oole. Waaqayyoo maqaansaa haa eebbifamu. Kanaaf yeroo hundumaa nama mudaa hin qabne, nama dammaqee waaqayyoon barbaaddatu, nama fuula waaqayyoo jilbeenfatu, nama dhimmee waaqayyoo waammatu ta'e. Wangeela Maatiyus boqonnaa 10 lakkoofsa 26 dhiifama 26 miti. 26 achirra kan jiru nan dubbisa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftadha. Akkana jedha mata dureensa. Sodaachuun kan namaaf ta'u jedha. Sodaachuun kan namaaf ta'u. Yesuus ammoo egaa isaan hin sodaatinaa. Waan haguugamee jiru hundinuu in mul'ifama. Waan dhoksaatti eegamaa jirus in beeksifama. Waan ani dukkana keessatti isinitti himu ifa guyyaa keessatti dhageessisa. Waan hasaasamee dhageessan lafa ol jedhaa irratti labsa. Warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa. Kana mannaa isa lubbuu fi foon qilillee keessatti balleessuu danda'u sodaadha. Simbirroonni lama akka saantima tokkootti in gurguramu mitiree? Isaanuma keessaa iyyuu tokko illee yaada abbaa isaatii malee lafa hin bu'u. Isin garuu rifeensi mataa keessan hundinuu iyyuu lakkaa'amaadha. Kanaafis hin sodaatinaa. Isin simbirroota baay'ee irra hin caaltu jedhe. Yesuus keenya bara baraan gooftadha. Haaleluyyaa. Maal jedha sagalee waaqayyoo kutaa kanarratti? Egaa hin sodaatinaa. Egaa hin sodaatinaa. Waan haguugamee jiru hundinuu in mul'ifama. Waan dhoksaatti eegamaa jirus in beeksifama. Waan ani dukkana keessatti isinitti hime guyyaa ifa keessatti dubbadha. Dhageessisa. Isa hasaasamee dhageessan immoo lafa ol jedhaa irratti labsa. Hin sodaatinaadha. Warra foon ajjeesanii lubbuu homaa gochuutii hin dandeenye hin sodaatinaa. Waaqayyoo inni fooniif lubbuu ajjeesuu danda'u. Inni jiraachisuus danda'u waaqayyo duwwaadha. Kanaaf isa duwwaa maal godha? Sodaadha. Isa qilillee keessa buusuu danda'u, lubbuu foon isa balleessuu danda'u sodaadha. Jedha sagaleen kuni maqaa waaqayyoo isa jiraataa haa eebbifamu. Kanaaf kutaa Daani'eel sanattan isin deebisa. Utuu Daani'eel nama foonii kana sodaate warra isa ajjeesanii sana utuu warra foon isaa sana ajjeesan ta'e sodaate afaan leencaa sana keessaan oolu. Leenca sanaan hin nyaatamu. Sababni isaayyuu waaqayyo duwwaatu oolchuu danda'a. Sababni isaayyuu waaqayyo duwwaatu of galchuu danda'a. Kanaaf namni kadhataa hin oola. Warra foon ajjeesan isaati warra lubbuu isa waaqarra jiru isa jiraataa isa fooniif lubbuu ajjeesuu danda'u sana sodaadha. Yeroo hundumaa kadhadha. Dammaqa. Mootummaa waaqayyoo dhiyaateera. Yaada garaa keessanii geeddaradha. Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa qophaa'a. Yeroo hundumaa warra dammaqanii warra kadhatan warra qophaa'an ta'a argamaadha. Waaqayyo dubbisa kana caalatti hiikee isinitti haa dubbatu. Hafuurri qulqulluun kanuma caalatti isin haa barsiisu. Eebbifama kabajama nama kadhataa ta'a yeroo hundumaa ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu kadhata keessa
hiikamsatu jira, eebbatu jira, nagaatu jira, fayyinatu jira, ofitti amanamummaa jira, sodaatu nama keessaa bada, waaqayyoon gammachiisutu jira, ulfina waaqayyoof jiraachuutu jira, dhoksaa waan hundumaa baruutu jira. Kanaaf nama kadhataa ta'a, yeroo hundumaa kadhadha. Ayyaanni waaqayyoo isa jiraata isiniif haa baay'atu. Baay'een isin jaalladha, isiniin kabaja gooftaa keessatti. Jabaadhaa, wal jajjabeessaa, dammaqaa, argama. Mootummaan waaqayyoo dhiyaateera waan ta'eef guyyichi dhiyoodha, fagoo miti waan ta'eef yeroo hundumaa qophaa'aa, dammaqaadha. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. yuutuubii koo yoo isinitti tole sheer godhaa, yoo jaallattan dhaggeeffadhaati. Itti eebbifamaa dhalootaaf dabarsaadha. Waaqayyoon jiraata sinaa eebbisu. Laayik, koomentii, sabskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Warri haaraa dhuftanis sabskiraayib godhaa, maatii koo ta'aadha. Gooftaan sinaa eebbisu, eebbifamaa, sinan jaalladha, sinan kabaja. Shaaloom.